Yooyyaa ashama harka fuunee akkam jirtu uummanni Oromoo. Maqaan koo Caalaa Utteessaan jedhama. Warri kanaan qarna beektanus kanan beeknes akkana bartanu. Nuti dargaggoonni magaalaa kanaa hojii adda addaa hojjechaa jirra. Waggaa tokkoon duras fiilmii mata dureen isaa Addunyaa Tasaa jedhu afaan Amaaraatiin hojjechuu erga jalqabneen gurgullee jirra. Garuu amma akka ta'ee akka ture fiilmichi xumuramee yeroo gabaabaa keessatti uummata isaatiif waan dhiyaataa jiruuf warri YouTube, Facebook, TikTok fayyadamtan commentiif like akka nu cinaa dhaabbattan, abbootiin qabeenyaa sammuun akka maallaqaan nu deeggartan, akkasumas nuti yeroo gabaabaa keessatti fiilmii tokko barreeffannee dhiyaannee jirra. Kan dhimma aadaa Gujii irratti xiyyeeffatu waan isinii qopheessaa jirruuf Ifaa Picture fi Jeebanaa Film Production waliin ta'uun akkasumas ammoo baandii Ifa Gujii walumaa galatti waliigallee waan hojjechaa jirruuf uummata keenya nu cinaa ejjadhaa. Fiilmiin keenyas baay'ee turee jira, obsaan nu eeggadhaa isiniin jenna. Isin jaalladha.